Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata waxabajjii bultii sagalii bara 2020ti. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kan isa yoo ifateef sagantaa keenya guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu ana qiqqii dhugaasaatii anis anaa dhufu jedhee itti dhiyaadha. Marraatigaa waggaa lama barakee dafaddafaagaa baraana inni ari'anii nan ari'anii jedhee maal wayyaaree kootti gadi kaayennaan inni fakkaan galaayoonni feesee akka xiqqaawwan qabu waan ta'eef hin galuu maal jedhee mana kiraa musiifuu dheenichi mootaa yadaraa bisaan isaa immoo morma kiraa fudhuu barraadhaan yennaan laattii isaanii kuree deemee gaaddanyoota kogarrayyuun garesteerraa ariitullaa munu hiyaa jirtu aniin taa'uu jarri kun naggeessi jedhee isaa booda maal wayyaaree jennaan ani kaayyoo mataa koo karaan karoorfadhiin qaba jedhee didee lantala madhaatuun falmadhii dunkoo jedhamee dullaa shiitiin dunkoo wayyee abaawatti dabalamee abaawwajjii toofachaa jiruutiidha biyyaa barii gaddaa lubbuun isaanii dabartee isa gaafa naga'u ammaa naa kennaa reessa nasiib laamminaan jedhanii reessa kana lama bishan bakkee. Sagaleen amma isin dhageessifne kun seenaaf ajjeechaa dargaggoo Oromoo barataa yuunivarsiitii Jimmaa kan ture dargaggoo Qalbeessaa Moosee Dhaangee irratti hidhattoota mootummaa kuneeffataa Empaayer Itiyoophiyaan dhuma torbee darbee keessa raawwate odeeffatuuf gara Konyaa Orroo Guduruu Wallaggaatti bilbilee abbaa dargaggoo Oromoodhaa ajjeefamee obbo Moosee Dhaangee waliin haasaa taasifne keessaa seensaaf dubbii fudhannee isin dhageessifneedha. Guutuun isaa sagantaa keenya kana keessatti hammatameera. Kanattis dabalataan warraaqsi galaana uummataa akka guutuu Oromiyaatti qeerroo bilisummaa Oromoon yaamame har'a guyyaa lammeessoof magaalota lixa giddugaleessa ba'aa fi kibba ba'aa Oromiyaa garaagaraa keessatti itti fufuun tarkaanfiileen kanneen akka daandii cufuu lagannaa bittaa gurgurtaa fi uggurri geejjibaa fudhatamaa jiraatuun gabaafameeti jira. Magaalota tarkaanfiileen kun keessatti hojiitti hiikamaa jiran kanneen akka Maqii, Naqamtee fi Gimbii keessatti hidhattoonni mootummaa kuneeffataa Empaayer Itiyoophiyaadhaa uummata nagaa gidirsaa kan jiran yoo ta'u magaalota Oromoonni keessatti miidhamaa jiran keessaa magaalaa Gimbii keessatti dargaggoonni Oromoo lama rasaasa loltoota mootummaa kuneeffataa Empaayer Itiyoophiyaan itti dhukaafameen guyyaa kana rukutamuu Oromoonni danuunis magaalaa Gimbii keessatti gidirfamaa jiraatu gara magaalaa Gimbiitti bilbilee odeeffannoo Oromticha tokkorraa arganneen beekuun danda'ameera. Kunis sagantaa keenya keessatti hammatameera. Kanattis dabalataan tarkaanfiilee ammeenyaa rasaasaa fi meeshaalee garaagaraan loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa Empaayer Itiyoophiyaan Oromoota onoota lixa shaggar keessa jiraatan irratti fudhatamaa jirus qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu arganneef dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin taasifne sagantaa keenya kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isin hawwataa. Jalqaba irratti dargaggoo Oromoo barataa yuunivarsiitii Jimmaa kan turee fi guyyoota muraasa dura Konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa keessatti loltoota Koloneel Abiyyiin kan ajjeefame Qalbeessaa Moosee Dhaangee eenyutu ajjeesattamitti ajjeefame maaliifis ajjeesanii qoratuuf gara Konyaa Orroo Guduruu Wallaggaatti bilbilee abbaa barataa Oromoodhaa ajjeefamee obbo Moosee Dhaangee waliin turtii taasifne isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha.
ilma keessantu wareegame jechuun dhaga'anii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraa isiniif bilbilaa. Egaa Waaqayyo isin haa jajjabeessu. Gaatii akkuma ilma keessanii ijoollee hedduutu yuunivarsiitii garaagaraa irraa ari'ame bara darbe kana keessa mucaan keessanis yuunivarsiitii Jimmaa irraa ari'ameetu osoo inni isin bira jiru kaleessa moo dheengadda ajjeesanii jedhanii mee maqaa ilma keessanii kaasaatii eessatti barachaa akka turee fi amma immoo eenyu akka ajjeesallee uummata Oromoof ibsaa kaadaraa. Ani mucaa kana barsiifachuuf dubartii jennee. Mana barumsaa nan galchattee mana barumsaa tun galchattee jiru 2008 waa'ee master pilaaniitiin kan kaaseen lafti keenya lafee keenyadha naannoo yeroo mana barumsaa keessatti ijoollee keessatti ni morme ijoolleen yaada isaa deeggartee isaa dhiisanii faana ba'anii lolaniitiin isaanii waa'ee master pilaaniitiin walitti bu'anii isaa booda sababa kanaatiin hundaa kanaa hin ari'atanii qabanii hidhanii. Beelis qabanii hidhuu jimaata qabanii keenya filoo gadhiisuu nyaatannaan mucaa kana faana rakkatananis nan gaafadhee mana murtiitti dhiyeessanii manni murtii 5,500 mirga wabii eegee gaafa 5,500 mirga wabii eegu poolisiin qalaa hiikkattaa seeramu isaa hiikamuu jira sana gaafa geessu manni murtii hidhaan shitaa hedduu shitaa qaragattee maal abbaa isheen eeyyaa jedhee isaa booda gaafinoo geessinaan didee facaasaa ammoo ijoolleen tamaarii niyyattee ijoolleen tamaarii gaafa iyyatti iyyeekka sana fuudhee kanan geessee ani gammala hiraa ta'uu isaa booda abbaan murtii ijoollee kana qabadhuu iyyaadhu jedhee saati sagalitti jennaan qalaa sana fuudhee geessee gaafa geessu giddiima gara saatii 10 ga'ee qabeerama qabatee poolisii afur fudhatee dhaqee mana murtii mirga wabiyyoo eerine ati immoo aangoo maalii qabdaa keenyaan mana hidhaa keessi manni murtiin ta'ee saayinan shakkee jedhee shakki ta'umaan mana murtii fidde jedhee abbaan murtii horiyee ammaan kaasaatiin mirga wabii keessan eegameera kaleessa kanaaf galaa maatii keessan ijoollee sana isaa booda ijoolleen gaafa gadi ba'anii qawwee lamaan oofee fudhatee adeemee isaa booda manni murtii seeraan bultamoo humnaan bultaa abbee maanni poolisiin na gaafan jedhu natti galagalee natti fiigee uummanni narraa dhowwee isaa booda gaan seeradhaan seenanii humna isaanaan hin kennu mucaa keessatti maddiisi malee jedhan fuddee galee buleetiin godina keessoo liyyatee godinni makiinaa sadii dhufee kanaan mucaa koo ajjeesanii bakkeetti gatanii lubbuun keenya tureetiin hidhaan deebisaniitiin sansalataan hidhanii manatti nu galchanii isaa booda mana murtiitti deebisanii bakka jahaan galmee tokkorratti nutti bananii manni murtii galmee kana naannisee hin cufaa naannasi deebisanii bankiisii hin cufaa si'a lama cufee sadaffaarratti as gabbadanii gaafa as gabbadanii poolisiin torba ragaan irratti leeyanaa mucaa koo irratti mucaan sana waggaaf 6 adabee anaan waggaa 3 adabee mana murtii galle waan godhu gaafa wallaan abbaa murtii sodaatanii nu adabe gaafa mana adabaa gallee godina deemnee gaafa godina sansalata walitti hidhanii nu baasanii achitti wanni sansalata irraa bitanii mana sirreessa galle mana sirreessaa naannoo torbee lamaa teenyee mana murtiitti iyyannee hojii baay'ee fudhannee hojii baay'ee keenya sanaan mirga wabii kun sadii nu eegee isaa booda nu gallee falmitti galle mucaa sanadhaa achumaan ajjeesina jalaa jedhee kan astamaaroonni na gargaaraniitiin hambottan gashee 12 akka turame akka gaafa hambotti gashee hamborraa 12 argatee edda achirraa argatee booda qabxii gaafa argatu jimma galee jimmarraatigaa waggaa 2 baraka waggaa sadaffaagaa baraana inni ari'anii nan ari'anii jedhee maal wayyaree kootti gadi kaayennaan eessatti kan galaa yoonni feesee waachee akka xixaabuun qabu waan ta'eef hin galuu maal jedhee isin mana kiraa musiisuu dheelutti mootaa yadaraa bisaan isaa immoo mana kiraa fudhuu barraa baali jennaan laatti isaanii kun ijoollee gaabbanyoota tokko talafaa jiru warra yuunivarsiitii irraa ariitummaa muna hi'aa jirti talafaa jirti ani hin taa'uu jarri kun hin laggeessi jedhee isaa booda maal wayyaree jennaan ani kaayyoo mataa koo karaan karoorfadhiin qaba jedhee didee falmadhaatuun falmadhii duhuu koo jedhamee dullaa shiitiin duhuu koo wayyee abaawatti dabalamee yaa'u abaa wajjin sochochaa jiruutiidhaa guyyaa barii hin gaddaa lubbuun isaanii dabartee lubbuun isaa dabartee gaafa naga'u ammaa naa kennaa reeffa naa siillaan naan jedhanii reeffa kana lama bushan bakkee isaanii faatanii isaanii eegan bineensi nyaata ta'ee kuma isaan immoo eeganii milishoota isaanitti naannisanii isaa booda abbootiin gadaa bahee biyyi bahee bakkeetti bineensi nyaateen fudhanna reeffa mari'an keessumanii kareessa naannoo isaatii torba akka baay'ee irratti fidaniitiin awwaalchisaa raawwate kanaaf addunyaatti naa iyyaa ani mucaa koo anan guddifadhee ifaa fayyadu biyyaa fayyadu anaan galgala keessa naa gargaaru yeroo dadhabitti na gargaara mucaan kun jedheetan waggaa 15 barsiiseen iddoo waggaa 15 baratee fixuu barana eebbisaa barana ture
akkaan jiruudhaan ani barachaa ture amma kana gidduutti yaa ari'annoo galaati hin jedhu kana addunyaatti maatii waan kiniidha. Tole abbaa koo egaa akkan dhageetti mucaan keessanii Qalbeessaa Mooseedhaan gahii akka jedhamudha yoo maqaa isaa dogoggoree na sirreessitu. Amma eessa isinii bakki jireenya keessanii Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa mucaan keessan ammoo amma sadeen gaddaa kana eessatti kan inni wareegame isa malees ammoo jaallisaa yookaan hiriyaansaa kan isa waliin wareegame reeffisaallee maatiif agammaatti akka hin kennamin mucaan isa waliin wareegame immoo gara lixa Wallaggaa kan akka ta'ettiin dhaga'e isa kanallee meenuu ibsaa daraa. Ani qaamaan itti beekanii nagarree namni lixa Wallaggaa irraatii keessaa baddalamee jira jedhanii haqira duuba gara gadii jira jechaan dhaga'ee Nyaan koo haadha keessatti akka bulamaa keessatti dhi'ee itoo isaan karaa deemaa jiranii fi yaa'u agaa'oon itti dhufee jedhaniifi mareeranii keessa kutan ta'ee hin beeku ta'ee mootummaa kedhaa yeroo ta'e waan isaan beeku irri kutamee ni baddalame namichi garuu achumatti isaa jedhanii abbootii gadaa xiratee reeffamee fuudhe malee achi gahuu hin dandeenye sirrii nutillee boossanii jedhanii maaf boossanii hin boo'inaan jedhan ta'eetti namanii nama baay'ee caccabsanii namni baay'een ammaa kuni inni hokkoola kuni ammaarraa kan inni hokkoola namni kaleessa biyya reeffaa ta'e abbootiin gadaa jaarsi biyyaan keessatti biyya kan inni keenyaraan naa fidanii tokko xeef yakka jedhanii xeefi ta'een jedhiin nama 20 haadhaaf abbaa obbolaasaa anumaan fudhatanii dhaqaniitiin xeefii jenne xillifii jenne hin boonye homaan jenne lafin biratti boolla buusanii galagalii booni gaagalii nama keessinaan jennaan galagalee kanaan galee malee jarreen kun ilaalcha uummataaf qaban balaafamaa sagadhee keessa jirra araraa addunyaan yoo danda'a ta'e addunyaatti ni iyyaa ni dararama baay'ee keessa jirra ganna baranaa sadarbee anaani kan qalle kan jedhamu nageessanii ji'a sadeessitti na hidhanii qabeenya ani qabu ashaakilteen dhaabeeru gaagura ani hidheeru boqqolloo ani facaaseeru faaltii ani facaaseeru hunda isaa dabballoota isaanii milisoota isaanitti naqanii muteeteeteetee jiran sarraatanii ani qacaare keessana yalaa ariyanii mucaan kun immoo raqee dhaabatee waan iyyaan argee ayii ani kanaa booda lammii kana keessa jireenya qabu lammii kana keessa jiraachuu hin danda'u abbaan keessa mana hidhaa jiruuti kanuu sunidha kana gootii jedhee waajjira poolisii dhaqnaan barasii jedhanii waajjira bultii jedhanii barasii jedhanii kuni akkaataa kanatti dararama baay'ee keessa jira maatiin kun eeguun qabu qabeenya kun eeguun qabu ani lammii lammaffaa ta'een baay'ee miidhamee jira waan ta'eef maatiin kun kanaa booda sun akka illee ijoollee godhee taa'ee guddifadhee dhabee jira waan ta'eef addunyaatti na iyya oromiyaan hundi nafaa dhaga'u miidiyaarra na oolcha. Egaa ajjeechaan akkasii kun gara lixaattis ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun maanguddoota Oromoo haadhaaf abbaa kaganni isaanii 70 ol ta'u dheengadda ajjeesanii Gujii Booranattis akkasuma gara lixa Shaggar kanaa fi kaaba Shaggarittis akkasuma gochaa jiru. Haalli kun egaa akkaan amaadha isin muuxannoo guddoo qabdu abbaa maatiiti kunoo ilmi keessanis qabsoodhuma kana keessatti aarsaa lubbuu baase kun hundumtu akka Oromoo irraa dhaabbatuuf ammoo tokkummaan Oromoo murteessaadha qabsoonis murteessaadha Oromoon akka durii tokkummaan ka'ee waan kana akka ofirraa dhaabsisuuf mee maal dhaammattu uummata Oromoo bal'aatti. Ani amma uummata Oromoo biyya kana amma rakkinni keenya tokkummaa dhabuu keenya malee humni illee nama bal'aa qabnaa. Tokkummaa dhabnee gartuu tokko isaa bilbilameeti uummata isaa ajjeesaa jira uummata isaa basaasaa jira basaasummaadhaan hamsi ta'e uummata Oromoo keenya malee Oromoo miti kanan mallee adaraa kanan jedhu uummata Oromoo kana irraa hin dhaamu adaraa tokkummaa keenyatti sinee waliin hin jirru tokkummaa keenyatti sineetiin mirga keenya ijoolleen keenyatti wareegamte kana akka galma gahu akka bilisummaa Oromoo galma gahu hawwii qaba waan ta'eef ammallee Qassaanin du'aa qabsoon hedduu waan ta'eef mucaan kun du'a jedhamee wanta duratti deemamee miti ammallee qeerroo Oromoo kana dhaabu'an wareegama kanallee baasee mirga isaa amma gonfatutti akka duratti hin deeminaan hin jiruutin amsadee dabarsan. Tole egaa ulfaadhaa mucaa keessan obboleessa keenya wareegame ammoo lubbuu isaa waaqni jannataan ajaallatuun immoo warra gumaa isaa baasu gumaan isaas bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa akka ta'uuf warri jirru Oromoon hundumtuu akka qabsaa'uun dhaammadha gama koon xumureera tarii wanti naa afettiin dabalatta yoo jiraate itti dabalaati an xumureera. Ani wanti naaf jiru fakkii moototanii maddaa namni liftisaa naafaa ta'anii illee jaan guddifadhaa liftisoo tokko naafadhaan tokko naafni baddaaf gammoojjii deema ijoollee koo barsiifadhee isheen tokko ammaa barana naa eebbifamtii
isheen waggaa 4 barattee digirii fi inni kun immoo waggaa 3 baratee barana naa eebbifama ture akkaawuntiingitti bakka kana namni addunyaa naa beeke wanta nama kaan illee nama tuffatanii bira darbuu hin dandeenye aramane wanta hin taane jijjiirra waan taane addunyaan kana bira dirramsiisuun uummanni Oromoo jennee tokkummaa jedhu ibsinee akkaataa qabsoo jennee galmaan deemnee nagaan ta'a. Kan amma dhageessan kun ajjeechaa suukanneessaa Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti barataa Oromoo barataa Yuunivarsiitii Jimmaa kan ture barataa Qalbeessaa Moosee Dhaanga'ee irratti dhuma torbee darbee keessa loltoota Koloneel Abiyyiin raawwate qoratuuf gara Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti bilbilee marii abbaa barataa Oromoodhaa ajjeefamee obbo Moosee Dhaanga'ee waliin taasifnee isiniif dhiyeessineedha. Kanatti immoo aansuudhaan baatii darbe keessa lixa shaggar hona jalduu ganda coobii gubbaa simbir jedhamu keessatti dargaggoon Oromoo Baay'isaa Disaasaa Safaraa jedhamuu fi obboleeyyan isaa uleef rasaasa loltoota Koloneel Abiyyiin reebamuu gamasitti bilbilee kan isiniif dhiyeessinee turre guyyaa kaleessaa ammoo dargaggoo Baay'isaa Disaasaa Safaraa irraa miilli isaa cituu fi gidirfamni kanaan dura tures akkaan ammaatee Oromoota onoota lixa shaggar keessa jiran irratti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwatamaa jiraatu dhageenyee Oromticha tokkotti bilbiluun haala waliigalaa gamasii kan irraa odeeffanne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa coomsaa kana booda isiniif dhiyaataa itti dhiyaadhaa. Honoota lixa shaggar garaagaraa keessatti tarkaanfii ammeenyaa garaagaraatu Oromoo irratti fudhatamaa ture. Nus karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo dhageessisaa turre. Ammas ammoo gara Gindabareetti Abunaa Gindabareetti gara Cobiitti walumaa gala haala amaatu jira jedhama. Maatii tokkos rasaasaan itti seenanii kan isaan rukutan keessaa ilmarraa miilli cituu maatii warri kaan immoo amma hospitaalatti akka argaman faatu himamaa. Mee waan waliigalaa Oromoonni gara lixa shaggar keessa jiran uummata Oromoof ibsaa. Hayyee tole haalli ulfaachaa deeme sochiin baadiyyaas ta'ee magaalaa keessatti akkan adeemsifamne humnoota tikaatiin dhorkamaa jira. Sirruma akkuma jettan maatiitti ol seenanii cobiidha rasaasan ijoollee obbolaa 3 fi mucaa tokko rukutan keessaa mucaa tokko har'a miila isaa hospitaalatti irraa kutanii jiru. Jilbaa gaditti miila bitaa irraa kutan jechuudha. Obbolaan illee akka carraa ta'e fayyanii jiru. Guyyaa san maatii hundaa walitti qabanii abbaa fi haadha osoo hambisiin hundaa reebaatti tulanii akkasitti maatii qabsaa'otaa hundaayyuu reebaa jiru jechuudha. Haalli jiru ni ulfaata. Walumaa galatti namni osoo birreeffatu maalan ta'a laata akkamittan oolee bula osoo jedhu yaaddaa jireenya isaa geggeeffachaa jira waan ta'eef haala ammaataa keessa jiraachuudha. Onoota lixa shaggar kana keessatti sochiin walumaa galatti yaaddeessaa ta'e jira waan ta'eef haalota akkasii keessa jiraachuudha waliigaltee uummata Oromoo lixa shaggar jiru kun jechuudha. Tole egaa ulfaadhaa waamichi warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon taasifame guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii bultii 8 bara 2020tti honoota lixa shaggar akkasumas gara baattii lixa Oromiyaattis eegaleeti kan inni jiru. Innis ammoo akka kanaan duraa Oromoon jedhee ol duukaa gadi ba'uu baatus tarkaanfiilee qeerroonni bifa lubbuu baay'ee yookaan miidhaa hedduu hin qaqqabsiifne fudhatamuu qabuu jedhee fudhatamaa jira. Gara lixa shaggar kanattis dhimma sana irratti illee waan jiru nu ibsaa. Sirriidha. Waan silaa amma deemaa jiru honoota lixa shaggar kana keessatti haalonni ulfaatan malee sochiileen akkasii sun ni jiranii. Warraaqsi galaana uummataa jedhu kun akkaataa silaa qeerroo hin miineen akkaataa keessootiin waan silaa qindaa'uu qabu hundaa qeerroon qindeessee itti deemaa jira. Sanii fi magaalonni tokko tokko ulfaatoo ta'anis haalli sun itti deemamaatuma jira jechuudha. Tole egaa ulfaadhu Oromticha lixa shaggar akka waliigalaatti immoo waan Oromootti dhaammattu yoo qabaatte dhaammadhu carraasii kenneen har'aaf xumurree fuuldurasitti deebiisee odeeffadha. Ayyaa ta'u tole galatoomaa akka waliigalaatti wanti inni dhaammachuu fedhu akka silaa Oromootitti uummanni Oromoodhaa yeroo kana yeroo silaa murteessituu taate kana keessatti waan isa barbaachisu mara bahee akka silaa falmatuu fi bakka silaa taa'uu qabutti illee taa'ee silaa akka Oromoon yoo fincaan illee bakka tokkotti fincaa'ee alagaa haree biyyaa baasa akka jedhan sanitti waan silaa gochuu qabu waliin dhufee walitti dhufee yoo mari'atee waan san
taa'eetuma calliseetuma hoo sila waan hojjetu hojjete alagaa ofirraa kaasuu waan danda'uu fi akka sanatti uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee taa'ee wal dhagahee akkasitti sila mootummaa uummata nyaachaa jiru kana ofirraa kaasuu qabaa jedhaa maatii qabsaa'ota obboleessa keenya har'a miilli isaa citeef illee jajjabina hawaa miilli kee miila Oromooti. Miila Oromootu sirraa cite miila keenya cite ati akka miila dhuunfaa keetitti ilaaliniiti jajjabaadhuun jedhaan isaanillee asumaan akka waliigalaatitti nama miidhamu nama Oromoo ta'ee miidhame cinaa immoo akka saba Oromootitti namuu akka cinaa dhaabbannee gargaaru akka wal gaafan qabsaa'ota keenya mana hidhaa jiranis haa ta'uu uummata hospitaala Chasiiruus maraas gama barbaachisuun wal cinaa dhaabbannee galma gahinsa kaayyoo sabaa kifaa sochoonuu jedhaa dhaamsinaan har'aaf qabu kanumaa. Waan nu dubbistanii sagalee keenya nu taataniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo haalli amtuun Oromoota lixa shaggar mudataa jiru kanuma amma Oromticha lixa shaggar irraa odeeffannee sin dhageessifne kana fakkaata. Kanatti immoo aansuudhaan sochii warraaqsa galaana uummataan walqabatee tarkaanfileen ammeenyaa magaalota lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti Oromoota irratti loltoota Koloneel Abiyyiin fudhatamaa jiraatu dhageenyee gara magaalaa Gimbiitti bilbiluun odeessa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko irraa arganne isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaa. Warraaqsi galaana uummataadhaa guyyaa lammaffaa fi magaalaa Gimbiif magaalota gara lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jira jedhama. Haa ta'u malees guyyaa har'aa loltoonni Koloneel Abiyyi uummatuma nagaa jiraatu Oromoota magaalaa Gimbii kana irratti dhukaasa bananii nama 2 madeessuuf hedduus immoo akka isaan miidhantu himama. Mee maal keessa jiru Oromoonni magaalaa Gimbii isa kana uummata Oromoof ibsi? Walumaa gala haalli amma keessa jiru baay'ee kan nama yaaddessuudha. Waraanni mootummaa akkasumaan dura dhiyaa jirti. Bakkoota tokko tokkotti gabaa lagannaan jira. Sochiin garaagaraa ugguramaa jira. Magaalaan Gimbii immoo waraanni akka jirutti guutanii jiru. Haala yeroo dhukkuba kanaatiin wal qabsiisanii illee uummata garafaa jiru. Namoota meeqa ajjeesaa jiru. Aanaa Hoomaa Gandii Dabbasoo iddoon kun hundi amma uummanni Oromoo baay'ee miidhamaa jiru. Isuma kana keessaa illee iddoon tokko tokko qophiirra jiru. Amma fakkeenyaaf magaalaan keessa jiru kuni guyyaa boruuraa kaasanii sochii gabaa lagannaa jalqabuuf deemaa jiru. Haaruun jechuudha. Tole. Isuma yommuu waraanni oboos akka ta'an warri ittiin mallinuttii leenjisee gad ergitee shan irratti ijoollee karaarraa garafaa jirti ammayyuu. Egaa inni kun isa kana haaruuti. Haaruuf Gimbiin kiiloomeetiruma muraasa akka kaaftayyuu gargar fagaata. Amma isaarra magaalaa Gimbii keetti dhukaasni banamuu Oromoonni 2 rukutamuu kana dhageesseetta. Dhugumadha dhageen jira. Amma dhuguma dhaanii jiran dargaggoota nama 2. Eessatti kan isaan rukutanii warri rukutan raayyaa jedhan kan ammoo rammaa ati maqaa isaanii dhooftu poolisoota humna addaa jedhaman kan pirezidaantiin Opiidiyoo Shimallis Abdiisaadha baatiilee 4-5 kana keessa gad erge sana laata. Isaan warra humna addaa itti waamtu warra mootummaa naannoo Oromiyaa ijoollee Oromoo ladina Xanyaawitti ergisanatu isaantu rukuteedhaan ijoollee lammanniinu achumarraan ka'ummoo godina Wallagga Lixaa Boru Shimallis Abdiisaa dhufa jedhamee eegamaa jira. Hospitaala eebbisiisuu jedhanii kanaaf waraanni warra arginu waraana ajaa'ibaadha. Hospitaala isaa kana eebbisiisa dhameetti kan inni amma eegamaa jiru Shimallis Abdiisaa kun. Hospitaala Noolee Kaabbaa godina Wallagga Lixaa Noolee Kaabbaa bakka jedhamtu hospitaala tokko eebbisuuf gadhiifuu jira guyyaa boru. Hospitaala kamiinitti eebbisiisu ree kunoo magaalota lixa Oromiyaa hunda keessatti Oromoo baasaa jiru uummata fixaa. Hospitaalli kun eenyuuf kan inni ijaarame eenyuuf eebbisu moo akeeka biraaf laata kan inni dhufaa jiru akkuma waliin quba qabnu baatiidhuma darbe kana keessa gara jalqabaadhaa gara Konyaa Qellee Wallaggaadhaa magaalaa Dambidolloof naannoo sana dhaqee iddoo bishaanii tokko eebbisiisuu achiimmoo ol deebi'ee haalli lixa Oromiyaa nagaadhaa kan jedhu dubbataa ture garuu nageenyi isaan jedhaniisuma amma argaa jirru kanadha. Ati maal jettaa? Kijiba hojii isaan hojjetan silas fakkeessuudhaan hojii dhugaa uummataaf hojjechaa jiran isaan maqaadhaaf jedhanii kootaa isaanii guuttachuuf waa'ee dantaa isaanii deemu malee uummanni yeroo kana kan isaan eebbisanii jiru namni isaan dhaga'aa hin jiru. Guutummaan guutuutti mootummaan kun gara keenya lixa Oromiyaatti guutummaan guutuutti jibbameera. Fayyuma godhuuf jiru namni illee yaa'uudhaaf akeekkachiisii kennameera. Akka nam tokko mana keessanii gadi hin baane wanti jedhu sochiin xumura garbummaa kun waan kee jiruu fi manaa gadi ba'aa jiru uummanni guyyaa boruuraa kaasudha. Hayyee mee magaalota gara lixa Oromiyaa kana eessa fa'aatamma
Sochiin kun kan inni eegalee jiru guyyaa kaleessaa irraa qabee jechuu kooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu sochiin addaan citee jira. Keessattuu dhukaasonni gurguddaan jira jedhamee odeeffamaa ture. Yaadni kan isaan achi naaf ibsanii magaalaan naqamtee guutummaan guutuutti sochiin taaksii manneen daldala garaagaraa guutummaan guutuutti cufameera. Dambidoolloon guutummaan guutuutti cufameera. Beekiin guutummaan guutuutti cufameera. Mandiin waraana bilisummaa Oromootiin guutummaan guutuutti cufameera. Gara lixaa gara naannoo Hoomaa Ganjii Dabbasoo malee rukuttaan Oboonis fudhachaa jira. Finciltuu Mooroo Garbummaa gaggeessaa jira. Egaa waa'ee oboo kaaftee oboonni tarkaanfilee garaagaraa fudhataa jira jedhama. Kaleessa naannoo Toongootti ergamtoota diinaa nama 3 ukkaamsuu har'ammoo naannoo Maqabiilaatti konkolaataa Siinoo jedhamu tokko irratti tarkaanfii fudhatee loltoota Koloneel Abiyyi kana hedduu ishee irraati ajjeesuu. Kan amma ajjeechaan magaalaa Gimbiitti ta'e kunis isaaniin baqatanii ol deebi'anii uummata nagaa ajjeesaa jiru kan jedhamudha. Mee odeessa qabduun tarkaanfiin eessatti fudhatame guyyaa lamaan kana waraana bilisummaa Oromoo oboon? Sochiin waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru sochiin leellisaa irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan lixa keessa socho'aa jiru guutummaan guutuutti iddoo hundatti tarkaanfii leellisaa fudhachaa jira. Har'a maqaan Najjoo fi Biilaa gidduutti adabee jira. Hoomaatti adabee jira. Ganjiitti adabee jira. Darbees iddoo tokkotti torban darbe keessa waraana Koloneel Abiyyiin baay'ee ishee galaafatee jira. Hidhannoos guutummaatti irraa ibsatee jira jechuudha. Gadda gaafa sanbadduraa sana waraana Dirreedhaa warra 24 irraa naannoo Muggi Jambiitti guutummaan guutuutti meeshaa irraa hiikkatee jira. Maal waraanni Dirreedhaa dhufte kun waraana humna addaati moo waraana attamitti kanallee nu ibsi? Komaandoo jedhanii karaa ciitiidha kan isaan fidan seekuriitii kaameraa jedhanii isaan namicha faranjii tokko fudhatee dhufanii isas harka boojeetanii sochii gallisaa fi nama gammachiisu irra jiru waraanni bilisummaa Oromoo. Eessatti amma seekuriitii kaameraan sun kan biyya Jarmanii irraati maallaqa guddaadhaan bitamee sagantaa waraana bilisummaa Oromoo boof fayyadamuudhaaf bosona lixa Oromiyaa keessatti diriirsuudhaaf gadi geeffameetu otoo hojiirra hin oolin oboonni booji'ame oduu jedhu guyyaa lamaan kana dhagaa jirra ergati immoo odeeffannoo qabaatte mee nu ibsi. Bakka beekii jedhamtutti waraanni bilisummaa Oromoo otoo isaaniitiin harka booji'ee jira waraana ishee jiru. Namni adiin kun egaa yeroo garaagaraatti gara lixaa dhaqaa jira loltoota Koloneel Abiyyi wajjiniin jedhama. Miidiyaaleen garaagaraadhaa waan kana deddeebisanii dubbatu gama biraatiin ammoo gama mootummaatiin soba loltoota mootummaa Itiyoophiyaan ala loltuu biraan akka hin jirretti kaafama. Amma loltoonni adiin qabatamaadhumatti lixa Oromiyaa keessa socho'aa jiruudha kan itti jettu. Komaandii warra jedhamanii humna addaa warra jedhanii kan isaan Dirreedhaatti leenjisantu nama 24 booji'ame isaanii warri seekuriitii kaameraa immoo harkaa fuudhameera jedhu. Loltootuma mootummaa Koloneel Abiyyi warra Dirreedhaatti komaandoo jedhamanii eebbifamanii lixa Oromiyaa dhufan kana keessa jiraa jechuudha loltuu adiin yookaan faranjiin. Isaan immoo addatti meeshaa sana isaaniif sirrii ajjeesti gochuuf jecha isaan duukaa kan deemaa jiran malee waraanuma nafxanyootadha. Hayyeegaa ulfaadhu odeeffannoo laatteef fuuldura sitti deebiinsi odeeffadhaa nagaatti. Hayyee dhaamsan qabu uummanni Oromoo yeroo kanaas iddoo hundatti sochii jalqabuu qaba. Kun xumura garbummaadha waan ta'eef uummanni Oromoo bakka hundatti sochii kana jabaateetti fufuutu irra jira. Maaliif yeroo duraatti bilisummaan argannee oppiidiyoon sobdee mala nuti maltee waan garbummaatti deemsiseef alana irra dachaanee injifachuu qabnaan jedhan. Haalli warraaqsa galaana uummataa gara lixa Oromiyaatti deemaa jiruuf guyyaa har'aadhaa waaree booda magaalaa Gimbii keessatti loltoonni Koloneel Abiyyi ta'e jedhanii rasaasa roobsuudhaan dargaggoota Oromoo 2 rasaasaan rukutuu Oromoota danuus miidhuu isaanii kan nutti hime dargaggoon magaalaa Gimbii irraa odeeffanne dabalataanis haalli waliigalaadhaa gamas jiru akkaan hamaa ta'uudha kan inni dubbate. Erga odeessa kana gamasitti bilbilee arganne boodas gara galgala keessaa akka biyyaatti sa'a 2tti magaalaa Gimbii keessatti rasaasni guddaan roobaa jiraatuu mana Oromootaa irras deemanii itti cabsuudhaan loltoonni Koloneel Abiyyi uummata Oromoo miidhaa jiraatuudha kan dhaga'ame. Kanas sagantaa keenya itti aanuun odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanatti immoo aansuudhaan haala warraaqsa galaana uummataadhaa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin taasifnee isiniif dhiyeessinaa. Ammas turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Egaa akkuma waliin quba qabnu waamichi warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon yaamamuun torbee darbee bifuma yaamameen guyyaa kaleessaadhaa waxabajjii bultii 8 2020 irraa qabee
warraaqsi kun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jira. Warraaqsi kunis immoo akka kanaan duraa Oromoonoo jedhee ol duukaa gadi ba'uu osoo hin taane bifa gaagaama hin qaqqabsiifneen tarkaanfiilee fudhatamuu qabu. Qeerroon bilisummaa Oromoo jedhe sana haala eeggatanii laf jala fudhataa deemuu akka ta'etti dhagaa kan hubatamaatii jiru. Mee warraaqsi sun attamitti deemaa jira? Ati miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo keessaa tokko ta'uu kee dhageensi bilbilee. Baay'ee galatoomii warraaqsi galaana uummataa maqaa Oromoon galaanaa irra dhangalaana jedhuuni waamamee guyyaa kaleessaa itti seenamee jira. Qeerroo bilisummaa Oromootiin kan waamamedha. Warraaqsi kunis kallattii garaagaraatiin ibsa jennoo qeerroon bilisummaa Oromoo baase irratti tarkaanfileen warraaqsa kanarratti fudhataman maal akka ta'anii kallattiin warraaqsi kun ilaallatu kallattii hangamii maal akka ijoo keessa galfatee jiru. Warraaqsi kun ammoo uummata Oromoo bal'aa hirmaachisamoo haala kamiin hojjetama haala kamiin hojiirra oolan ni jedhus ibsa sanarratti illee bal'inaan ka'ee jira. Ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo baase irratti ammas irra deebi'ee yoon dubbadde homaa rakkoon hin jiru. Akkuma atuu jettee warraaqsi kun uummata Oromoo bal'aa wal duukaa gadi baasee bifa hiriira nagaatiin kan hirmaachisu osoo hin taane uummata Oromoo bal'aan kallattiidhaan gadi irratti kan ba'u osoo hin taane qaama laafina diinaa ilaalamee tarkaanfilee wal madaalaan diina irratti kan fudhatamu haaluma ibsa sanarratti ba'een qabeenya diinaa barbadeessuu rakkoo amma Oromiyaa keessatti kallattii garaagaraatiin diinni jabaan Oromoo irratti raawwataa jiru kana hundeedhaan hanga buqqisee Oromiyaa keessaa baasutti irraa jalaan haala haalli itti haanja'ee qeerroon bilisummaa Oromoo hojiitti seenuu danda'utti ilaalamee kan hojiitti seenu ta'a. Akkuma guyyaa har'aa godinaalee tokko tokkotti hojiirra oolee itti eegalamee godinaaleen tokko tokko immoo hin eegalin jiran kana kallattii garaagaraatiin qeerroon bilisummaa Oromoo waan lafa keeyatee qabu haala ittiin tarkaanfii kana fudhachuu danda'u irratti hundaa'ee tarkaanfii kana kallattii garaagaraatiin yeroo garaagaraatti hamma hundeen gabrummaa uummata Oromoo irraa buqqa'utti kan itti fufuta'a jechuudha. Tole egaa ulfaadhu yeroo garaagaraatti waa'ee galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kaasaa turre innis immoo kan inni barbaachisee fi afaan faajjii jiru cabsuu dabalataan ammoo qabsoo karaa nagaatiin gaaffiin Oromoo deebi'a jedhanii warra Oromoo burjaajessaniif Oromoon gurra akka hin laanne taasisuudhaaf deddeebifnee kaafna. Isa kana arras ni kaafna. Haa ta'uuti dhuunfaatti isa ta'u akka jaarmiyaatti namoonni dhageettii qaban yoo nu yaamne malee Oromoon gadi bahuu hin qabu qabsoonis geggeeffamuu hin qabu ilaalcha jedhu kan fakkaatan ka qaban karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraadhaa yaadota tokko tokko yeroo isaan darbantu mul'ata. Kanarrattis ammoo komiin gama qeerroo bilisummaa Oromoon akka jirutu himama. Mee wanti isin dura dhaabbataa jiru jiraa qaama mootummaa Koloneel Abiyyiin alatti isa kana mee uummata Oromoof kaasi? Egaa kallattii garaagaraatiin yeroo garaagaraatti amma duras nima ture wanti kun har'a ka'ee gale miti har'as immoo itti fufeeruma jira qabsoo kana laamsessuudhaaf qeerroo bilisummaa Oromoo bukkeetti waa biraa bittilanii jarri kun hundeen isaanii yoo ilaalte isaan sun diinuma har'as hojii isaan hojjetaa jiran hojiidhuma diinaati. Qabsoon bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoos qabsoon kamiyyuu kan bilisummaa Oromootiif godhamu kallattii keenyaan malee hin ta'uu yoo nuun hoogganame malee hin ta'uu nuti hoogganuu qabnaa nuti isin geggeessuu qabnaa nuti yeroo gadi baasanii jennutti gadi baatanii yeroo ol galaasanii jennutti ol galuu qabdu nuti isin hoogganuu qaba nuti isiniif beekaa qaamni jedhu qaama kaleessa garbummaa kana nurratti fe'ee afaan qawweetiin nu cabseen addatti ilaallu nuti akka qeerroo bilisummaa Oromootti warri kun ammoo hojii isaaniis ittuma jiru qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma kanaan durayyuu miidiyaa kanuma irratti illee yeroo garaagaraatti dubbataa ture. Miidiyaalee garaagaraa irratti sabaa himaa irratti dubbataa ture warra kana hin dhaga'uus hin dhaggeeffatus isaan sun diina akka isaan ta'anitti beekaa diinummaa isaanii immoo yeroo darbee ni yaadatta yoo ta'e qeerroon bilisummaa Oromoo isaan kanaaf waamicha dhiyeessee ture isaan kanaaf yookiin dogoggora keessan badii hojjettan hundayyuu himadhaatii gara qabsoo bilisummaa Oromootti makamaayi yookiin ammoo qabsoo kana keessaa harka keessan fudhadhaatii afaan keessan qabaatii dalagaa dhuunfaa keessan dalagadhaayi. Hojii kana keessaa dhaabbadhaa qabsoo keenyatti gufuun ta'inaayii jedhee yeroo garaagaraatti waamicha isaaniif dhiyeessaa ture akka akeekkachiisaattis waan kennaafii ture qaba. Isaan sun har'aati nuti qeerroo Oromiyaati nuti qeerroo Oromooti nuti qeerroo maaliyyooti jedhanii oduu garaagaraa odeessuudhaan afaan faajii garaagaraa uumuudhaan uummata Oromoo keessatti akka isaan garaagarummaa uumanii uummanni Oromoo uummata Oromootiin akka wal dura dhaabbatu qeerroo fi qeerroon akka wal dura dhaabbatu oduu garaagaraa oofaa yeroo isaan jiranitti jira ammallee oofaadhuma jiru. Warri kun ammoo
hojii isaanii har'asii ittuma jiru ni ifne hojii isaanii kan ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo mufannaa guddaa isaanirraa qaba. Hojii isaanii har'a dhaabbatan taanaan ammas akkuma kaleessa dheengaddaa waan isaaniif qopheessee jiru isaaniif akka raawwatu qeerroon bilisummaa Oromoo itti waliigalee jira. Caasaa isaan kanaallee tokko lamaan tokko nuunafin akka diigamu qeerroon bilisummaa Oromoo itti murteessee jira. Warri kun ammoo tokkoon isaanii iyyuu beekamanii bakkeetti ba'anii eenyu akka ta'an beekamaadha. Egaa isaan kun qabsoo bilisummaa Oromoo waa tokkollee gochuu hin danda'anii haa ta'u garuu uummata Oromoo keessatti afaan faajjii uumuuf yaalaa waan jiraniif qeerroon bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif dhaamsinni asirratti dhaamu yoo jiraate afaan faajjeessitoota kana jalaa deebi'aa ayyaanallattoota dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo kaleessa dheengadda gurguratanii ittiin faayidoomanii bakka garaagaraatti qabeenya guddaa kuufatanii jiranii isaan kun qabsoo kanaan qabatanii maqaa qabsoo kanaatiin hojii diinummaa hojjetaa jiru dhiiga keenyatti qoosuuf deemaa jiru waan ta'eef qabsoon bilisummaa Oromoo ka galma ga'uu dandeessu kaayyoo jalatti yoo hiriirteedha malee nama jalatti yoo hiriirte miti. Jaarmiyaa kamuu ta'antu hin taane nama kamuutu hin taane oduu namaa osoo hin taane ka jalatti hiriirree galmaa'uu dandeenyu kaa jalatti hiriirree lafa yaanne gahuu dandeenyu garummaa kan ofirraa kaasuu dandeenyu kaayyoodha. Kaayyoon kunis kaayyoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irratti kan gadi bu'uurameedha. Sabboonummaa Oromummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef as jalatti hiriirree qabsoo keenya galmaan akka geenyu uummata Oromootiif illee dhaamsan dabarsaa jechuudha gama kiyyaanis gama qeerroo bilisummaa Oromooti. Mariin dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin taasifni kan amma dhageessan kana fakkaata. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar akkasumas haala Oromoonni lixa Oromiyaadhaa hona Gimbii fi naannoo sanii keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo argannee isin dhageessifnetti dabalataan ajjeechaa barataa Oromoo barataa Yuunivarsiitii Jimmaa akka ture Qalbeessaa Moosee Dhaanga'ii irratti dhuma torbee darbee keessa raawwate qoratuuf gara konyaa Orroo Guduruu Wallaggaatti bilbilee odeeffannoo guutuu abbaa barataa Oromoo ajjeefameedha obbo Moosee Dhaanga'ii irraa argannee isiniif dhiyeessineef dhimma sochii warraaqsa galaana uummataa irrattis marii qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin taasifne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa haga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deemnutti kan nagaa isinitti dhaammannu. Ana Xiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aabuu Baatii uumaan nama borii nu tolchinnaa.